soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هاي مربي قداتين هرسنا جاي ولتريشاني جرا بركم تكو في لبس قلي في صدمي لمتي أستراليا خيستي ورانا تكوتو جيفا ميتو ريبيتا ما في مرميتو تجدتي لكي ورهد أتيمتي ورهرك كل جرودوب هركما هنك أبو ورموتم ما وجلو لا يقلقون أكم دوبين موتما أستراليا تو ورانا بيجتي اللاتي إيمو جام ترتي بوباسي اللاتي في تقف ورانا بيجتي بوباسي إيه سببان هو أردين أستراليا تون يرو هدو ويرر بنين صوتاتين ميدمتي يرو غري هنتوت يرو غري غالا كركرو في اللاتين إيمو جام تونيس حسابا الهدماتني قنام بلتوتا بيجتي ركسان إيه هنتوني فانا كان مالا garuu weerara yoo jettu weerara akkam weerara hoomaa awwaaniisaa ni beeytaami sun hamaadha akkuma awwaaniisaa sanitti hantunni heddummaatee miliyoonaa wal hore namni tokko guyyaa muraasaaf mana isaa dhiisee yoo biraa deeme gaafa deebi'u meeshaan hundi ciccittee isa eedi hantunni kumaatamaan mana seenee waan argate hunda nyaatee kaanis cicciree balleessa tun musiibaa addaati ardii Austraaliyaa keessaa naannawa haala kanaan rakkattuutu jira kanaaf mootummaan biyyattii yeroo hedduu bineensota uummata rakkisan kana balleessuuf baajata guddaa baasee hojjeta duuba waraanni Iimuu fi waraana Austraaliyaa jidduutti baname akkamitti golabame loltoonni mootummaa meeshaa qaban hidhatanii bosonatti bobbahan allaattiin Iimuu ja'amtu tun akkaan guddoodha xiqquma guchii hanqatti yeroo ceetus saffisa guddaa qabdi loltoonni mootummaa qawwee isaanii qajeelfatanii allaattii argan hundatti dhukaasuu eegalan osoo addaan hin qotin guyyaa 6 guutuuf waraanatti fufan allaattiin meeqa silaa tilmaamaan yeroo sanitti hanga 20 taati ja'ama allaattii 20 guyyaa 6 keessa fixuu dadhabanii duub akka gabaasni yeroo san bahe ibsutti allaattiin waraana kanarratti ajjeefamte 40 hanga 100 caaltuu ja'an waraanni Austraaliyaa yeroo san leenjiin fudhanne jechuudha moo akkam allaattii tanaatu saffisa guddaa qaba fageenya irraa qawween dhahuun akkaan ulfaata booda rakkam godharree waraanni mootummaa allaattii mo'achuu dadhabee dhiisee biraa gale amma Iimuu meeqatu Austraaliyaa keessa jira yoo xiqqaate walakkaa miliyoonaatu jira hanga 750tu jira ja'ama waan ajaa'ibaati tooftaa biroo fayyadamanii lakkoofsa Iimuu xiqqeessuu hin dandeenye waan danda'an hunda godhanii jiran garuu ni dadhaban Iimuu qofaa miti Austraaliyaan bineensota hedduu rakkachuutti jirti qormaata addaati tun akkasi mee eega hangana janda kallattumaan sagantaa teenyetti haaseenu tole arri guyyaan sha'abaana 16 bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti feebruaarii 26 bara 2024 akka lakkoofsa milaadiyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gurraandhala 18 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana soora qalbii soora qalbii sagantaa soora qalbii qophii daddacha jaalalaatiin eegalla itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfanna xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna amma suduudumaan gama daddacha jaalalaatti ceena daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala dooseen jaalalaa banamee jira daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 684
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo Maatuu Qaahaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa qubadha. Gurbaa tokkoon asuma biyya Arabaa kanatti wal barre. Si wajji bultii ijaaruu fedhaa naan jedhe. Anis hayyee maatii kiyyatti manguddoo ergadhu jedheen. Innis yeroo san manguddoo ergatee nikaa nuuf godhuuf guyyaa nuuf qaban. Kana booda waan nikaaf nu barbaachisu hunda akka qopheessu itti himan. Gaafa kana gurbaan na dubbisee ammatti mallaqa gahaa harkaan qabu. Eega nikaha godhannee booda siif deebisa. Baasii nikahaaf barbaachisu hundaa ati baasii naan jedhe. Anis tolee rakkoon qabu jedhee mallaqa barbaachisu hunda itti kenne. Haala kanaan mallaqa kiyyaan nikaha nuuf godhan. Waan kana maatiin kiyya quban qabu. Mallaqa kana waan inni ergise hammalee akka mallaqa kiyya kenne hin beekan. Eega nikaha hidhannee baatii 3 turree booda ammas gurbaan kun deebi'ee mallaqa na gaafate. Waan qabdu hundaa fidi walitti buusnee mana ijaaranna naan jedhe. Lakkisitti hin kennu. Mallaqa nikahaaf narraa fuutee naaf hin deebisne jedheen. Kana booda hayyee lamuu argaa keen fedhu jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Baatee 4 guutuu ammaa naaf bilbile jedhee eegus humaa naaf hin bilbille. Kana booda obboleessa isaatti bilbilee eega inni na dubbisuu didee ani hiree tiyya barbaadadhaa nageetti jedheen. Obboleessi isaa yeruma sanitti bilbilee loleen. Obboleessi itti dubbannaan bilook narraa kaasee naan haasa'uu eegale. Eega na wajji jiraachuun feenii nikaha narraa buusi jedhee gaafannaan waan hanga ammaa sitti baase hundaa naaf deebisi. Gaafa san nikaha sirraa buusaa naan jedhe. Garuu doolcheeta kanatti hin baasne. Waan kan obboleessa isaatti himnaan mallaqa isitti baase hundaa naaf haa deebistu. Gaafa san nikaha irraa buusa jedheen. Maqaa rabbiitiin kakadhee itti himus homaa narraa fudhachuu dide. Maatii kiyyatti himachuufis mallaqa nikaha nuuf godhan san waan inni kenne sehan. Kanaafuu namni na dhugoomsu hin jiru. Mee akkam godhuu qaba? Nikaan kiyya ni jira moo hin jiru? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Ilmi namaa akkamitti hangana hunda sobama? Tundaangaa dabarte. Akkuma isiinuu jette amma namni isii dhugoomsus hin jiru. Namni hundi maallaqa inni maatii intalaatti kannisan haruma saassa. Haala kamiin dhugaa jirtu nama hubachiisuu dandeessi. Haalaan nama dhiba. Mee akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantu dhiyeessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 690. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagee jirtuu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani baatii 3 duraan bultii ijaare. Jaartii tiyya Facebook irratti wal barre. Ana dura nama biroo heerumtee turte garuu wal dhabanii addaan yaa'an. Gaafa duraa osoo nikaan hidhatiin duraa haalaan wal jaalachuu turre. Boodarra eega nikaa hidhannee walitti dhufne wanni hundi jijjiiramte. Intalti tun gammachuu takka illee hin qabdu. Lafti bariitee hanga dhiitutti telefoonuma kana laaqaa olti. Hoggaanan dalagaa irraa galu waan hin nyaadhu naaf kannitee telefoona ifiitti deebiti. Yoon ani waa gaafadhu jechuma gabaabduun naaf deebifti. Haasawa dheeraa takka na wajjin haasoytu. Maali rakkootu jira? Maaliif hin dubbanne? Yoo rakkoon jiraatte himadhu je'ee gaafachaa oolus lakkee rakkoon takka hin jirtu. Ani rakkoon sirraa himadhuun qabuu naan jetti. Halkan osoo isiin telefoona laaqutti jirtuu biraa rafa. Ganamaas wayita gara hojii deemu isiin telefoonumarra jirti. Wanni tun hedduun itti ulfaatte. Gorsuufis yaalee seeraan naaf haasa'uu didde. Mee akkam godhuun qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Eega bultii ijaaranii baatii 3 himi? Baatii 3 keessatti haala walii barachuun ni ulfaata. Yeroo muraasa obsuu qaba. Amala walii baruun yeroo fudhata. Obsi barbaachisaadha. Yoo humna qabaate yeroo tokko osoo fuudhee manaa baasee gaariidha. Iddoo bashannanaa geessee shaayii bitee fi osoo bohaarsee gammachuun numa argatti. Taphuma fakkeessee telefoona isii irraa fuudhee of biratti soo qabees gaariidha. Hanga manaa bahanii bashannananii deebi'aniif. Tun tooftaa gaariidha. Manarraa bahanii qilleensa fudhachuun boqonnaa sammuun namaaf kenniti. Akkasi. Yeroo garii maatii isiitis yoo ziyaaran gaariidha. Kunis isiif gammachuu guddaadha. Haala kanaan tooftaa adda addaa fayyadamee yoo yaalee furmaata gaarii ni argata jedhee abdadha. Amma fanganuma jennee waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoon irraanfatamte takkaas ni jirti. Galmee iyyannoo keessatti dhokattee dagatamte. Gama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina. Eessantu gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa goolabamee jira. Arra Shaabaan 16 jirra. Ramadaanni gahuuf yeroo 7 gadii qofaatu hafa jechuudha. Rabbiin achi nu haa ga'u. Warra baatii tanarraa fayyadamu nu haa godhu jenna. Ramadaanni carraa guddaadha. Baatii Qur'aanni keessatti buufame. Kanaafuu baatii tana Qur'aanatti jabaachuu qabna. Akkasi yeroo qabnurraa irra guddaa Qur'aanaaf kennuun barbaachisaadha. Ramadaana bara dhufuutti deebi'uu keenya Rabbumatu beeka. Kanaafuu kan dhaqqabanne irraa fayyadamuu qabna jechaa gama qophii itti aantutti sin dabarsina. Qophiin itti aantu qophii tafakkurii waahila keenya Abdunaasir Tufaatiin nuuf dhiyaatti. Turtiin teessan ammaas nu wajjin haa taatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تكوبي تفكر أيام ربي قدات أردس نجان ولتدي بني جرم تربان دبرم إيادان قم تنزانيا إسني مالشيسم أجتم آدا جايبم أمان نسون كبوم إسن داو أجيسون كيام نيادة تمام الدنيا تنكيسم يود الديمن وان أجايبا هدوم أرغو دانيم كوبي كيار داتنمم إمالات إراسيني مالشيسوف ديمم أردي أفريقيا كيسابانيم كما أمريكا كبا إمالام أجتس واللانس آدا جايب سيساتكم وجين داو ونم أصم تكنولوجين فيها لأم مجرو كانتم إن قدتين درم ومني الدنيا آلومانا نوكبتو رتون دايم واللانس آدا فيدا ماترم بيكينياتس واللانس آدا آلام بيكمم وانتهردم اسن داو وچيسوف ديمكون غرم وان أمدرم بيتانين غراغرم ما قدا قبم والآنسام آدم كم بالا مكايوكين إدى مكاجون فريتين لكبا والآنا نصون تانيم والآنسا داتيم والآنسام سميو فتنكون اتفايدمانيم سميم والآنساف أولون ولسم برسيساتيم انكتم ركو بيتناتيم فرد آدم كيسان في آدم أبسان نفانا تران أفير راكيام sirnim wal'aansa Adam kanarra daawwachuuf deemnu kun kaamboo jedhamam biyyoota Ameerikaa kibbaa hedduu keessatti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamuutti jira. Sirni kun sirna of qulqulleessuuti. Akkuma biyya teenya keessatti yeroo Ramadaanni dhiyaatu heetoo dhuganii garaa qulqulleeffatanitti ummanni Ameerikaa kibbaa kan bosona Amaazon keessa jiraatus qaama ofii qulqulleessuuf jecha mala addaa fayyadama. Ummanni naannawa kana jiraatu ilmi namaa dhibee fi hafuura yookiin manfasii hamaa garagaraatiif saaxilama jiranii amanu. Kanaafuu wantoota hamaa ta'an kanneen irraa hobbaafachuuf sirna kaamboo jedhamu kana raawwachuun dirqama jedhanii amanu. Sirni kun summii hamaa raacha magariisa irraa fudhachuudhaan kan raawwatamu yoo ta'u namni sirna kana geggeessuun shamaan jedhama. Bosona Amaazon keessa raacha magariisa summii hamaa qabu tokkotu jira. Namoonni wal'aansa aadaa kanaan of wal'aanuu fedhan hundi bosona keessa deemanii raacha kana barbaaduun dirqama jalqabaati. Raachi kun bifti isaa magariisa waan ta'eef bosona jiidhaa margaa fi mukkeen magariisaan guutame keessa barbaadanii raacha kana argachuun dalagaa ulfaataadha. Ta'us garuu wal'aansi kun isaan biratti akkaan barbaachisaa waan ta'eef wareegama barbaachisu kafalanii bosona keessa deemanii raacha kana barbaadu. Akkuma barbaadanii argataniin miila isaa qabanii mukaan qaama isaa tuttuqu. Yeroo kana raachi waan isa tuttuqu kana ofirraa ittisuuf jecha summii qaama keessatti baatee deemuun gogaa qaamaa keessaan ol yaasa. Wanti isaan raacha kanarraa barbaadan summii kana waan ta'eef baala mukaatiin irraa xuruuranii meeshaa wayiitti eega naqatanii booda raacha bakka isaatti deebisanii biraa deemanii summii sanis fuudhanii nama sirna wal'aansaa raawwatu kan shamaana jedhamu kanatti geessanii. Amma dalagaan kan namticha sirna wal'aansaa geggeessuuti. Summii raacha irraa fuudhanii itti fidan kana eega harkaan gayatee booda namticha wal'aansa kanaaf dhufe lafa diriiraa irra ciibsee qopheessa. Itti aansuun ibidda qabsiisee muka qaqal'aa lama ibidda keessa kaaya. Yeroo mukni qaqal'aan kun boba'ee akka barbadaa deematu ibidda keessaa ol bute qaama namticha wal'aansaaf dhufe kana bakka lama guba. Yeroo san osoo hedduu siin turin summii raacha irraa fuudhame kana bakka ibiddaan gubeetti diba. Dalagaan namticha
waldhaansa raawwatuutis asitti goolabamti. Namtichi waldhaansaaf dhufe garuu daddafee lafaa ol utaalee bishaan keessatti of darbuu qaba. Akkuma bishaan keessa seeneen bakka ibiddaan gubame summiin itti dibame kana ofirraa dhiquu qaba. Yoo kana godhuu dhabe rakkoo hamaa gaabbiin hin deebisneef saaxilamuu danda'a. Kanaaf jecha daddafee bishaan keessa seenee summii ofirraa dhiqa. Summiin raacha kana akkaan jabaadha. Takka dhiiga namaa yoo argate yeroo san hidda dhiigaa keessa fiigee qaama hunda wal gaha. Namtichi summiin kun itti dibames achumatti laalaa dhukkuba hamaa dhandhamuu eegala. Summiin kun itti dibame sakandii 30 keessatti mallattoo dhukkubbii hamaa argam. Wanti jalqaba itti dhagahamu lolloojjeessuudha. Achi booda qaamni OM akka nama busaan qabee hollachuu jalqaba. Fuuraan irraan garagalee waan qabatu wallaala. Dhukkubbii yeroo kanatti dhagahamu jechaan ibsuun ulfaataadha. Inumaa yeroo hedduu namni waldhaansa kana waldhaanamuu barbaadu guyyaa san garaa qullaa dhufa. Namni midhaan nyaatee garaa qabu akkuma summiin raachaa kun itti dibameen waan garaa qabu hunda haqqisa. Yoo xiqqaate daqiiqaa 20 guutuuf laalaa dhukkubaa akkaan hamaa dhandhama. Daqiiqaa 20 booda garuu dhukkubbiin hundi irraa hirdhachuu eegala. Uummanni sirna waldhaansaa kana fayyadamu akka himutti namni waldhaansa kana argate fayyatti deebi'a jirani. Ijji duraan waa guuttatte arguu dadhabde ni qulqulloofti. Gurris haala gaariin dhagaham. Funyaanis waan duraa caala dachaa hedduun fuunfata. Onneen fayyaa guutuu argatti. Qaamni hundi haarayatti uf deebise bifa haarayaan dalagaa eegala jedhanii dubbatanii. Kun hundi waan isaanitti amanan malee waan qorannoo saayinsiitiin mirkanaa'ee miti. Ta'us garuu namoonni Ameerikaa kibbaa bosona Amaazoon keessa jiraatan jaarraawwan hedduuf sirna waldhaansa summii raachaa kana fayyadaman hangaardhaa akka gahan seenaan dubbata. Sirni waldhaansa summii raachaa kun yeroo garii miidhaa guddaa fida. Nama sa'a dheeraaf of wallaalee gaggabutu jira. Namni summii kana dandamachuu dadhabe achumaan gara ganda irraa hafan qabneetti godaanus ni jira. Kana hunda osoo beekan qaama ofii qulqulleessuuf jecha summii raachaa ofitti naqam ardha gahanii jiruun ummata bosona Amaazoon keessa jiraatu gabaabinaan tana fakkaatti. Egaan hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf isinii qopheesse kanuma yeroo biraa qophii biraatiin hangoolitti deebinutti. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Amantiilee addunyaa tanarra jiran keessaa amantiin pheenxee yookiin protestaantii waan adda itti taatu takka qabdi. Sunis namoota nabiyyummaa himatan hedduu qabaachuudha. Biyya amantiin protestaantii keessa jirtu hundatti yoo xiqqaate namni tokko kan nabiyyummaa himatu numa jira. Akkuma warri nabiyyummaa himatu hedduu warri isaan dhugoomsee jala deemus haalaan hedduudha. Warra nabiyyummaa himatu kanarraa kan hordoftoota isaa citaa nyaachiseetu jira. Warra summii obaaseetu jira. Kan addunyaan baduuf deemti. Itiyoophiyaa qofaatu nagaya baha. Daddafaa gara Itiyoophiyaa baqadhaa je'ee ummata hedduu biyyarraa godaansisees ni jira. Dhihootana BBC'n Afrikaa nama Paaster TB Joshua jedhamu tokko irratti dokumantarii guddaa qopheessee ture. Nutis quba qabduu teenya arraatiin dokumantarii kanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. BBC'n Afrikaa Paaster TB Joshua lammii Naayijeeriyaa nama ganna 57 jiraatee Juun 5 bara 2021 addunyaarraa godaane irratti dokumantarii guddaa hojjete. Namni kun raajii hojjeta jedhamee beekama. Abbaa Bataskaana Pheenxee guddicha Afrikaatii fi hundeessaa TV Imaanu'eel. Dokumentariin BBC'n Disciples the Cult of TB Joshua jechuun nama kanarratti hojjete episoodii yookiin kutaa 3 qaba. Dokumentariin kun miiliyoonotaan daawwatamee jira. Ji'a dabre keessa dokumentariin kun akkuma gadi dhiifameen kiristaanotaa fi Afrikaanota oduu hordofaniif ijoo dubbii ta'ee jira. TB Joshua namni biyyoota hedduurra deemee wangeela lallabuun dhageettii guddoo horate nama fuula lama qabu ta'ee sadarkaa kanatti salphatuun namoota hedduu ajaa'ibsiifte.
akkaataan kiristaanonni hedduun TB Joshua itti hubatanii fi jireenyi isaa kan dhugaa wal adda jechuudha. Dokumentariin kun dhugaa irraa fagoo jira. Jalqaba kan beekuu qabnu BBC'n kiristaanummaa balleessuuf hojjeta jechuun kiristaanonni waan kana morman hedduun jiraatanis namoonni hedduun garuu paastoroonni sobaa baay'atanii jiran. TB Joshua paastaroota sobduu qabeenya uummataa saamaa turan keessaa tokko jechuun dokumantarii kana dhugoomsan. TB Joshua hojjettoota isaa hanga qaamni isaanii miidhamutti tumee ajajaa ture. Hanga dhiigni dhaqnaan bahutti dhahee dirqamaan waan barbaade hojjechiisa. An isin dhahuu kana akka ulfinaatti lakkaawwadhaa jechaa ture. Hojjettoonni isaa hayyama isaa malee rafuu hin danda'ani. Bakka hunda kaameraa kaayee isaan to'ata. Gaaf tokko namni wahii tokko dadhabee afaan banee rafnaan dargoota afur yaamee afaan isaa keessatti fincaansisee ja'an namoonni dokumantarii kanarratti dubbatan. TB Joshua fayyaa sobaa uummata fayyisaa ture. Namoonni inni kadhatee fi fayyan osoo hin turin achumatti du'aa turan. TB Joshua fayyaa guutuu argatuuf waaniin isinin jee hunda godhaa. Yoo ana yookiin waldaa kana gantan du'a ifirratti dhaggeeffadhaa jechaa ture. Hojjettoota isaa fi waldaa dhiisanii deeman dhugumaan namatti ergee ajjeesaa ture. TB Joshua ani nama gooftaa Yesuusitti aanu. Next person to Jesus jechaa ture. Akkanuma wajjin dubartoota lallaba isaa jaalatanii Yesuusitti dhihaatuuf isa bira dhaqan hedduu gudeede. Ollaa charchii isaatti mana dho'isaa qaba. Jaartii filmaan isaa abadan akka biiroo isaa dhufanii hin eeyyamu. Dokumantarii kana keessatti akka ibsametti TB Joshua falfaltuudha. Namni kun gaara yookiin iddoo kadhataa bakka dhaqee kadhatu qaba. Iddoo kanarraa isa mana xiqqaa qaba. Yeroo hedduu bakka tanatti dabarsa. Gaaf tokko bishaan iddoo kana bira jiru keessaa qurxummii baasee rifeensa areedaa fi qaama saalaa isaarra jiru kutee afaan qurxummii keessa kaa'e. Eeganaa qurxummii bishaanitti deebisee jedhe hojjetaansaa kan dokumantarii kanarratti dhihaate. Kana malees yeroo hedduu kofoo isaa jalatti deema naqaa ture. Waan akkas godhuuf namni beeku hin jiru. TB Joshuwaan Waaqayyo amata 2002 nama fayyisuuf nama niin erganaan jedhe. Amma Kiristoos osoo hin taane Waaqayyo ana erge jechaa ture. Nama hedduu fuula namootaa duratti salphisuu jaalata. Intalti isaa waan isa mormituuf ji'oota hedduuf mana shawaarii keessatti hidhee bishaan waa itti banee sa'a dheertuuf dararaa ture. Kana intaluma isaattu BBC irratti dubbate. Intala isaa malees namoota biroo kan hidhee rakkisuu qaba. Ani sagaggaaltuu biyya Naamiibiyaarraa dhufte ja'ii barreessii mallatteessi je'ee waraqaa irratti yeroo 400 na barreessise jette intaloon dokumantarii kanarratti dhiyaate takka. TB Joshua suuraa barattootaa fi namoota kaanii fuudhee gaara kadhataa dhaqee akka mortuu marsee irratti kadhataa ture. Namoota isa dhiisanii deeman gajaraan suuraa isaanii mukatti maxxansa. Eegasii waan inni godhu namni beeku hin jiru. TB Joshua dubartoota hedduu waliin rafee jira. Hedduus ulfeessee ture. Dubartoota ulfaawan akka isaan ulfa baasan dirqisiisa. Kutaa sadaffaa dokumantarii kanaa keessatti wanti ibsame immoo nama Waaqayyooti jedhanii keessummoonni biyya adda addaa irraa itti dhaquu jalqabnaan TB Joshua fooqii guddoo keessummoonni keessa qubatan ijaare. Fooqiin tun biizinasa guddaa bakka galii gaarii irraa argatu taateef. Boodarra Septembar 12 2014 fooqii tanatti namoota icciitii isaa hanga tokko beekan afeeree fooqii tan ifumaa irratti jigse. Gaafa fooqiin tun diigamtu keessummoonni adiin alaa dhufan hedduutu dhume. TB Joshua fooqiin tun akka jiguuf deemtu ni beeka ture. Namoota guyyaa kana dhumaniif gumaa yookiin mallaqa manatti ergeefi ture. Mallaqni inni erge kun akka isaan callisanii ta'anii fi akka dhimma ajjeefamuu nama isaanii hin hordofneef jedhame. Intaloon dokumantarii kanarratti dhihaattee Sahalee Sibsii TB Joshua malees raajoota yookiin paastaroota hedduun gudeedamuu himte. Isaan keessaa Paastar Kiris Oyokihiloomee, nama biroo kan Paastar Kiris jedhamuu fi Paastar Filip Beendaati. Walumaa galatti tajaajilli TB Joshua kannaa ture soba ta'uu fi namni kun cubbuu keessa turuutu saaxilame. TB Joshua nama Waaqayyoo osoo hin taane nama shayxaanaati. Xumura irratti aayaa 34ffaa suuraa Tawbaa keessa jiru kanaan jecha keenya goolabna. Yaa warra amantan dhugatti irra hedduun hayyootaa fi moloksee qabeenya namootaa haqaan malee nyaatan. Karaa Rabbiirraayis namoota deebisan. Isaan meetaa fi warqee kuufatan kan karaa Rabbii keessatti isii hin sadaqanne. Adabbii ilaalee isaan gammachiise. Tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turreerraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna. Sagantaa soora qalbii guyyaa irraatis asumarratti goolabna. Soora qalbii guyyaa irraa qofa osoo hin taane akkuma amma dura godhaa turre yeroo muraasaaf sagantaa raadiyootis ni dhaabna. Baatiin Ramadaanaa baatii ibaadaati. Yeroo ibaadaa itti jabeessuu qabnu keessatti iyyannoo namoota isiniif dhiheessaa Qur'aana irraa isiniin shaagallu.
Kanaaf baatii Ramadaanaa sagantaa addaan kutuu filanne. Yoo hayyama Rabbii guddaa taatee baatii Ramadaanaa booda walitti deebina. Sagantaan dhumarratti isiniif dhiheessinuu sagantaa guyyaa Khamisaati. Nuti asumaan nagee isinitti dhaamanna. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii, baatii injifannoo isiniif haa taatu. Obboleeyyan keenya kanneen biyya Falasxiin kutaa Gazzaa keessatti duguggaa fi beela hamtuu mudachaa jiraniif Rabbi haa dirmatu. Kadhaa teessan keessatti hin dagatinaa. Gabroonfataa Israa'el Rabbi haa diigu. Ummata Falasxiin bilisoomsee Masjidul Aqsaas harka muslimaatti Rabbi haa deebisu. Hanga Ramadaana booda walitti deebinutti nagaa Rabbi keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة